Itoophiyaa keessatti sirnoonni bulchiinsa dhufaa darban kan Oromoo dhiibee gidirsee lafa sarraa buqqisuun adiyyootti hambisu malee kan fuula itti tolee hamilee qajeelchu akka hin turre seenaa Oromoon wal qabatu irratti barreeffame ni ibsa. As dhiyeenya waggoota 12 darbanis uummata Oromoo naannawaa Finfinnee jiraatan sababa maqaa misoomaa jedhuun qonnaan bulaa Oromoo lafa qotee jiraatu ooyiruu isaarraa buqqisuun gaaffii mirgaa fi misoomaa gaafannaan hidhaa fi gidiraa biraaf saaxilamaa akka turan warreen daafii mana hidhaa argantu dhugaa baha. Qonnaan bulaa Dabbabaa Birraatu jiraata magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lammii Kuraa aanaa ja'a yoo ta'an qonnaan bultoota naannawaa Finfinnee lafti isaanii irraa fudhatame keessaa isaan tokko. Naannoo hektaara 6-7 kana fudhatan lafa keenya wardaa 11 boolee jedhamnee yaamamne gisanii Lammii Kuraan dhiyoo kana qoqqaame yeroo san lafti keenya safaramaa eessa farsiisoo jette gara mana hidhaatti siyaasa addaa irratti funaanama qarshiisuunis anoo beektan ka qarshii hundee hin qabdu homattuun ollee yaa'u madaabara maal wanta ishiin bakka buutuun argitu. Otoo sirni bulchiinsaa walqixxummaa fi fayyadamummaa ummatootaaf yaadu tureera ta'e misoomaaf jedhamee gaafa lafti nu harkaa fudhatamu silaa nus fayyadamuu kan qabnu beenyaa xiqqaa bara nama hin ceesisnee lafa keenya humnaan akka gadi lakkifnu nu godhan jedhan. Dhibban gizeessanii qotee bulaan mogoleetti cabeechuu hin dandeecha. Namoota xinnoo gaafii addaatirree gaafatan mana hidhaatti dararanii ani faazarii fi wajjiniin isa Boomulgeetaan jedhu nabsee isaanii amaaruun du'anii isa wajjiniin mana hidhaatti turre. Uumaa balleechaa hin qabnu maamli maatiin kun nuun alamma'uu nu eechan nu dhaqaa karana buqqaanee eechadhanna nu hin qabnu lafa kanarra jirra lafa kanarraa immoo nu buqqistanii warra eenyu dhannaa jenneet gaafii kana dhiyeechira walgahii irratti namoota akkasiisan keecha malammalanii kumaan boostiidhaan nu hidhanii namoonni baay'een dararame keessanii hidhaa keessatti. Qonnaan bultoonni laftisaa humnaan irraa fudhatame qabeenya maatii ittiin bulchan dhabanii aarii fi yaaddoo irraa ka'uudhaan dhibeef saaxilamuun addunyaarraa warreen godaananis hedduu akka ta'an dubbatu obbo Dabbabaan. Nama Irko Uumee jedhamu dhalataa Arrabsaati akaakilee abaabilee isaatti dhalate. Na warri sun namicha maatii baay'ee qabu namichi suni adumaan lafti kun kallalamu qarshii xinnaa kennee fi waasanii waan ittiin hojjetu wallaalee lafti akka jirutti kaloonis maasiin qonnaatis keechuma oole. Namichi sun waggaa lama gizii taa'u narviin itti dhufee sukkaarri itti dhufee giffiitiin itti dhufee namichi sun macarrashaa irra akka durii bammuu dhookii meeqanna ganu macarrashaa irra du'e. Miidhamni Oromoo bara bulchiinsa TPLF keessa cimee itti fufnaan Oromoon goolee arfanii ka'ee daangaa hanga daangaatti qabsoo gaggeessan hooggantoota yeroo san turanii fi miidhamni uummataa itti dhagahamuun qabsicha mataa walitti qabuun dhalachuun mootummaa jijjiiramaatiif sababa akka ta'e yaadannoo waggoota 6 duraati. TPLF akkuma aangoo gadi lakkiseen lubbuun nutti deebitee jijjiirama dhufeen qonnaan bulaan lafa qaburratti qabiyyeen abbummaa akka mirkanaa'uuf godhameera. Isaan keessaa ani nama tokko jedhan obbo Dabbabaan. Jijjiiramni kun dhufeen booda ijannoo banamee lammata dhalanne jechuudha. Qotee bulaan naannoo Finfinnee jiru lammata dhalate jechuudha. Kanneen lubbuudhaan dabre ani hidhamee qotee bulaan limaatana shiidhaniin ka'ee buqqa'ee asii bade kun maaliin deebisuu qabna deetti yaadee yeroo kantiibaa Takkalaa Uuman hojiirra jiru kondomini argan. Abbaa 3, abbaa 1, abbaa 2 aga ijoollee isaa wajjin arganne irratti gammadee qabaan. Arrabsaa keessa nagahee amma isa keessaas addaadhee akka qamikiyaatiin nan kireeffachaa. Lafti daariitti nu hafte ishiin qotannaa isaan booda immoo egzoota marragagachaa kijjan harkatti qabadhaadhee kaartaa nu baase 2016 kaartaa fudhanne. Dur gaazexaa fi qamadii shumburaa gurgurru yeroo mi'a keenya bitannee beessaba keenya yaanni jala kana kafana binnee fi wanna mi'a keenya gizee guuttanne yeroo qonnaa sirrii jiraannu san dhiichisaa gal gara mana keenya gammannee bokkisaa gal akkasitti bokkisaa gal aduu kaartaa fudhannee gal. Anamma akka qotee bulaa tokko hedduu kaartaa boota 3 fudhadhee akka rofaasarii keerree kaartaa boota 3 akka fudhate ammas kan tarrafee lakkaamaa jira garri manaatiin lakkaamaa jira har'a kun kaartaaniif nu laffaa jira. Itti dabaluunis obbo Dabbabaan mootummaan lafa qabnu irratti misooma adda addaa hojjennee gara investimentii akka ceenuuf deeggarsinuuf godhamaa jiru guddaadhaas dubbatu. Rabbiyaa galatamu amma bobiraatu timirti beetiidhaan lafa ofii irratti gurmaa'ee eeyyama baafatee timirti beetii ijaaruudhaaf eqqidii qaba. Ani immoo duqeetii Afrikaa fi of cooraniin kana dura eeyyama gaafadhee warradaan eeyyama naa kenne kaartaa keetti irra jettee hojjechuu yan jedhan isarraa nan deemee garasitti amma gara investimentii galuufan deemaa jira. OBN's mooraa obbo Dabbabaa naannoo kondominiyeemii Arraabsaa jedhamutti argame lafa qonnaa qabaachuu isaanii mana horiin keessa bulu qorqorroon kan ijaarame horii aannanii fi gabbisaaf jedhamanii hidhamanii sooraman argineerra. Kana malees mana ammayyaa jiraatan keessatti meeshaa ammayyaa akka soofaa, sireen ammayyaa, konkolaataa Riivoo jedhamus bitatanii bu'aa jijjiiramaan booda argatan dhandhamaa jiraachuu isaanii hubanneerra.